Inni waan baay'ee nama ajaa'ibudha. Dubartiin tokko Dubaayii keessatti ulfooftee waliin rakkachaatii jirti jechuudha. Rakkannee jirra barbarana dhagahumaaf iyyuu rakkanneetii jirra. Dubartoonni maaliif kaayyoo ishee dagatte? Maaliif waan biyyaa baateef san irraanfatte? Maatiin lafatti gurguree, qotiyyootti gurguree, birrii itti liqeeffatee biyyarraa ergee har'a isheen garuu waan biraa ta'aa jirti biyya ormaa keessatti jechuudha. Kuni baay'ee ulfaata. Nagaa waaqayyo isiniif haa baay'atu jirra jirtu bakka jirtanitti hunduma keessaniifuu guyyaa har'aa waan baay'ee na ajaa'ibee walitti deebine. Egaa wanti akkanaa haaraas ta'uu baatu garuu nama ajaa'iba yeroo tokko tokko jechuudha. Dhugaa dubbachuu afaan na dhiba. Maaliif gaafa biyyarraa baanu akka salphaatti miti kan biyyarraa baane aarsaa hedduu kafalleeti kan biyyarraa baane jechuudha. Kan biraa haafuuti siqaa immigireeshinii keessa jiru salphaa miti. Salphaa miti jechuudha. Isa hundumaayyuu kan dabarsinee iddoo kana geenye boru nama taanaa of dandeenye jiraannaa jechaadhafi. Akkasumas immoo kan maatiin lafa itti gurguree itti liqeeffatee horii itti gurguree biyyarraa dhufan jiru. Gaafas dhufanii ji'a 2-3 hojjetan wanti isaan ta'anii maatiin isaanii ta'ee fi biyya baase sun jalaa badee jira. Dagatanii jiru yookiin irraanfatanii jiran jechuudha. Kanaafidhas osoo homa takka hin turin, osoo homa takka hin hojjetin, osoo waan tokkorra hin gahin rakkoo hamaa keessa of galchanii deebi'anii mootuu namoota birootis rakkisan. Jireenya biyya ormaa jechuun salphaa miti. Kan keessa jiraatutu beeka. Kan keessa jirutu beeka. Nutti tolee miti namoo kamittuyyuu jireenya biyya ormaatti tolee miti. Biyyarraa bahuunuu dhukkubbii guddaadha. Garuu boruu qixa namaa deemnaa of dandeenyaa hirkattummaa namaa jalaa baanaa jechaadhaa fi jabaatee hojjeta namni tokko. Osoo dadhabanuu, osoo rakkatanuu, osoo xiqqaa guddaan itti iyyuu, osoo hojjetanuu hin hojjenne jedhamanuu kan jireenya biyya ormaa keessatti hojjetaa jiran jechuudha. Kana jechuun boruu isaanii waan yaadaniif, boru waan tokkorra geenya jechaadhaaf malee bahanii akka barbaadan alarra hojjetanii akka barbaadan ta'anii akka barbaadanitti uffatanii akka barbaadanitti waan barbaadan godhanii ji'a ji'aan ijaazaa bu'anii dhiira warii barbaada dhiira rabbaanii jechuudha. Rabbaan jechuun hin danda'an jechuudha. Itti fayyadama yeroodhaa fi sana booda isheen ulfooftii gatee biraa deemu. Maatii isaa hin beektu, maatii ishee hin beeku. Nama sanirraa ni kan qabdu, wanta ittiin gaafattu hin qabdu, deebitee ilmoo isa waliin kan rakkattu ishumaa jechuudha. Dubartiin sumas rakkata waliin jechuudha. Isa miti. Inni dhimma isaatii miti jechuudha. Sun feesse gatee biraa deema allaqa. Inni cinqee ittiin qabu jechuudha. Deeme si gatee deeme kan biroo bira deeme. Maaltu si waliin rakkise? Ani warroota dhiiraa ittiin yaadu ittiin aaru jechuudha. Maaliif sirnaa? Ofii isheetii eeyyamteef malee dirqisiisee miti. Dirqamaan waan akkasii irratti raawwatu jechuudha. Ofii isheetii fedha isheetiin eeyyamtee waan feete waliin taate amma deemtee rakkina keessa yoo galte ana dubartiin akkanaa garaana nyaattu. Maaliif jennaan kan biyya keessatti rakkatan waa hedduu ta'an jiran. Nuti erga hojjennee biyya ormaa keessatti nama jijjiiramuu danda'udha. Sijjammar namni tokko osoo waan tokkorra hin gahin, osoo waan takka gadi hin dhaabbatin, osoo waan xiqqoo takka hin guduunfatin waan biraa ofirratti dabaluu jechuun baay'ee ulfaata. Kunuyyuu sirrii miti waan ta'eef jechuudha. Har'a kan ofii isheetii waan nyaattee bultu hin qabne, kan waan uffattu hin qabne, kan boru waan keessa itti boqottu takka hin qabne deebitee waan biroo ofirratti fiddi jechuudha. Kanaaf kaayyoo keenya dagachuutu hin qabne. Nuti erga jabaannee hojjennee, erga guduunfannee, erga seeraan qarshii keenya qabannee waan barbaadne irra gahuu ni dandeenya. Biyya kanatti jechuudha. Obsa nama barbaachisa garuu. Obsa nama gaafata. Aarsaa nama kafalchiisa. Jireenyi biyya ormaa akka salphaatti miti. Mataa ofii danda'anii jiraachuu fi nama biroo ofirratti dabalanii yookiin waan biroo waliin rakkachuun garaagarummaa qaba. Biyya keessatti gaafa galame jireenyi salphaadha jedhee ani hin yaadu jechuudha. Maaliif wanti hunduyyuu bakka duraanii hin jiru.
Jireenya bakka duraanis itti nu eegaa hin jirtu. Wanti hundumtiyyuu dabaleeti kan jiru. Har'as yoo qarshii keenya seera hin qabatin, har'a yoo kaayyoo keenya hin jiraatin, boros teenya rakkinnu, boros teenya dhiphinnu. Ganaa umurii ishee malee dhala ishee waliin cabdee kuftee rakkachuun sirriidha jedhee